Har'a jechuudha yeroo maatii keessanis ta'ee jaalallee keessa wajjin viidiyoo haasoftan akkamitti viidiyoo sana akka waraabbachuu dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo WhatsApp haa ta'uu, Messenger haa ta'uu, Imo haa ta'uu jechuudha. Yeroo nama waliin viidiyoo haasoftan akkamitti viidiyoo sana akka waraabbachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Garuu sagalee waraabuu jechuudha. Viidiyoo sana qofa isin waraaba jechuudha. Yeroo viidiyoo nama faana haasoftan baay'een keessan illee ni qabdu jedhee yaada. Garuu warroonni immoo itti fayyadamaa hin jirre appii kana itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Appii sagalee isin waraabu kabiraadha yeroo darbe barsiiseen ture. YouTube ko viidiyoo keessa seena laaladha. Garuu kan viidiyoo isin waraabudha. Kana isinitti agarsiisa. Dafee isinitti agarsiisa. Agadhumaatti na waliin turaa isin viidiyoo ko laayik gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Warroonni haaraa dhuftan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana dura yeroo nama waliin haasoftan sagalee isiniif waraabu isin maxxanseen ture. Warroonni haaraa dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa maatii ta'a isinin jedha. Viidiyoolee kana dura darban argachuuf iddoo viidiyoo jettu kana tuqaadha. Sana booda viidiyoo sagalee isinii waraabu argachuuf kunoo iddoo kanaan argattu jechuudha. Appii yeroo nama faana haasoftan sagalee isinii waraabu inni irraa immoo viidiyoo kan isinii waraabu kana isinitti agarsiisa na waliin tura. Appii kana buufachuuf appii tokko isin barbaachisa. Play Store keessa seentu jechuudha. Appii baay'ee jiru wal fakkaatu jechuudha. Akkuma ani itti waraabaa jiru kanaan isiniif waraabaa jechuudha. Gubbaarratti moobii jettanii barreessitu. Moobii yeroo haala kanaan itti katabdan appilikeeshinoonni kun baay'inaan jiru jechuudha. Kun hundi isaaniitu ni waraabu. As keessa isin kan isinitti tole buufachuu dandeessu jechuudha. Akkuma haan itti waraabaa jiru anamma isa kanaan waraabaa jira jechuudha. Isa kanatti fayyadama. Garuu hamma isinitti agarsiisuudhaaf immoo naaf hin ta'u maaliif itti waraaban jira waan ta'eef kabiraan isinitti agarsiisa. Na waliin turaasni mee amma isa kana isinitti agarsiisu. Isa kana buusee isinitti agarsiisa jechuudha. Isin kan barbaadan buufachuu dandeessu. Isaan itti waraabaa jirus buufachuu dandeessu. Garuu ani qooda waraabaa jiruuf naan hojjetu jechuudha. Akkuma argitan appii kana buuseen jira jechuudha. Kanaaf akkaataatti fayyadama isaa keessanii isinitti agarsiisa. Appiin kun warroonni YouTube fayyadamtan illee isiniif fayyadaa jechuudha. Isinii waraabaa viidiyoo akkuma ani itti waraabaa jiru kana isinii waraabaa jechuudha tokkuma. Garuu yeroo nama waliin haasoftan sagalee isinii waraabu viidiyoo qofa iskiriinii moobaayilii keessan irraa isinii waraabaa jechuudha. Garuu yeroo cuftanii waa tokko barsiisuudhaaf akkuma koo kanatti waraabuu dandeessu. Sana booda ergaa qaala kanas ni dhufee bantanii jechuudha. Appiin kun baay'ee jiru barbaadan buufachuu dandeessu. Screen recorder kan jedhu kanas buufachuu dandeessu. Meemu keessanii isin agarsiisa. Yeroo haala kanaan bantan jala kanatti continue kan jedhu kana tuqxu. Sana booda allow kan jedhu kana eeyyama kennituufi jechuudha as gubbaarratti. Iddoo kanatti jechuudha appii sana barbaadaniitu hin bantu jechuudha itti. Kanaaf appii sana as keessa barbaaddu. Eeyyama laachuuf jechuudha appii sanaaf. Akkuma argitan jala kana jira hin bantu jechuudha. Erga bantanii duubatti deebitu. Sana booda jechuudha iddoo jala kanatti next kan jedhu kana tuqxu. Sana booda record point kan jedhu kana tuqxu. Sana booda okay gootu jechuudha jala kanatti. Halloo wi gootu. Ammas halloo wi gootu. Keessa baatu jechuudha. Xumurame jechuudha amma keessa duubatti deebitu. Yeroo haala kanaan keessa baatan mallattoo sun kunoo iddoo kana jirti jechuudha. Akkuma argitan ishii kana jechuudha. Ishee as gubbaarratti mul'attu ishii kana jechuudha. Yeroo nama faana haasoftan jechuudha. Yeroo nama faana viidiyoo dawwaltan fakkeenyaaf Imo haa ta'u, kan barbaade haa ta'u, ishii kana akkasumatti banattanii kaataniitu irra gadi tuqxu. Sana booda bakka diimtuu tanarra tuqxu jechuudha. Akkuma argitan diimtuu ishii kanarra tuqxu. Yeroo sana hin waraabaa jechuudha. Asii halluu gootu. Sana booda okay gootu. Asirra tuqxu. Sana booda hin waraabaa jechuudha. Viidiyoo sinuun argitu.